رجعت بارك الله بقى من نجاكونه بقى كان الرهاف همه هذا ولين بلود الراتم جالسك يا دمتي أنا بقول سوى جد قدر ديم تروح قدر ديم أروح ما أنا كيتي باسي ما أنا تاريتو راكون قف أبو كيس من قف تاني يا دينا إيش يا دوفتاني أنا جرا أنا نيجا وقاركون قف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت ردفتكم جانكم هرجتني حوي عافية هيوني واي ما نرد مراجف جدو كني سمو ينافع أنه كني مزامين كم هني أفتجار وهمو كان يود أفكان حوين كني موسى جباس يجرا جرو سان موتوف تسجز بيساني كبجا نمال كبجاني وتوف كبجيساني باي بريدا أما سيدوني إيمانيني شين حبوت مالي شين أكن فود حقوت مالي أكن جالت وغرسي ساجر جرا كناف إسان أكن سيدون جبو يو كان إسان جبني في إيمان وانتا كنت جرا توج اللساني ما مكاسلنا تفجأني ولقاني باي بريدا قالوا هم يودا في إيمان كوني هريا ولفتاني وكان مو ولف تمسان جتونا أكنا يروح إيمان تقولتني برساني ولت قلقلني ولنياتي دندو خناف وروني مسانوك أبداني مسانو فكينيا سدفاي ما يوتي جتونا لما تعطاني شتو كنت جبنا مالي في سنين سنة جتونا والكبجو برباج سارا وتومك جرانكي سقبتو ولف دوكساني قلبي ولك أبسط إيسوني هدو بريدا كنا في جنان وروني مسانوك أبدانا كنا ناس نجتو مروادا دمو بيلو كي يونغو بيلون غافني بيلون كي يو بيلو شينغو بيلون كان كي شينغو كايسي تو كي يانغيني أكاسيتي سير كواتي أنا ما نجي شوفنا بيلو ندبسنا نخفل بكتة غارو أوسو أتجرتو جارتين تي غراك شتبات أكمل الرئين الراسي سوسو أتجرتو مجاتي ما ترونا كريو الراسي مال جيتشو أما كيسيدي سيتات أما أما كيسيدي بد إيجان نمني كم يجوا ينافعني كبا إني كان يكون موسى يجاك أول إجازة أما شيني كان ينافش كان يفبا فتى فيلو كان كله ما هنقطي يهين جوجته yaada shitte gahayyuuni imaan kana cabsaan jirti gadi buusaa jirti yookaan immoo akka saayidoonni hin jaallanne gochaa jirti jechuudha. Garuu amma miti ofuma isheetii kabajaa ishee gadi buusaa jirti. Keessummaan jiru sunillee jechuudha ishee taazaba asesseeqqatu malee. Kanaaf iyyuu jennaani nama tokko kabajaa isaan gadi buusa jennee nama bukkeetti akkanatti dubbachuu yookaan immoo hinaaffaan keenya namarraa qabee namni kamiyyuu hinaaffaa ni qabna jechuudha xiqqaatti malee. Garuu ammoo akkana ifa baafannee haga namni sun hinaara jennee yaadna garuu namni sun abada hinaaru jechuudha. Yoo namni sun jalaa callisee nuuf deebisuu didallee kan deebisee haaru ofuma keenya jechuudha. Kanaaf hinaaffaa keenyallee yookaan jecha keenyallee utuu ilaallata dubbanneeti baay'ee barbaachisaadha. أتني فهم أبو جلد من وانتكو ركوه كبدي عمر الله ركوه يا دراني بيتا إيش فودي تريتا ولا إيش ديسنان ترى فودي ترى توني ليه ديمت منا باش ترى فوناني كسمار غونا ليه عمل ليه أو ما يرون برا كتفين كبدي تكو تراني جيرمتي أنت بناجي وانديو كانت كاكاسو تسيسني انت نجي الحمد لله جلام ريف شربا مي اواتك كنجر جلاش سلام مجراشي سهال اللي ودنياتو دل سهال معلقه سيد تمرارشي ايه متك جراس نيات وبلين سيد جراس نيات كلنا ميدو اسف فيديو غبدو تري غناس غمنا اني غبدكا يوم اللي انا ما فهمت ولا Amma ayyoo fi imaan kun waan akka wal jaallatanidha kan isaan akkas walii wajjin sirbaaran. Borimmoo isaanimatu taana ilaalaa isaanima deebisee waltuma. Kanaaf amma lama ta'anii walirra goranii nyaata isaaniilletu seeraan kabajaatiin nyaatanii bakka isheellee kabajaadhaan biraa deematii miti. Gaariidha. Maaliif jennaani borma isheen kunillee hawwiinillee hayyuudhaaf masaanuudha. Hayyuunillee hawwiidhaaf masaanuudha jechuudha. Imaaniif illee akkasuma jechuudha. Kanaaf sadan isaanii yommuu tokko waan ta'eef jennaan taraa walitti deebi'uutu dhufa. Bor immoo hayyuun hin beektu malee hayyuu imaanii wajjin taate hawwii kana saree gochuu dandeessi jechuudha. Yookaan immoo imaan immoo imaan duukaa taate hayyuu kana hamachuu dandeessi waan tokko jechuu ni dandeessi. Kana gidduutti walitti bu'uun ni dhufa jechuudha. Kanaaf ishee har'aa wal bukkee jiran yookaan immoo masaanummaa isaanii walii irraanfatanii akkanatti godhachuun kun gaariidhaa miti. Kendi kampanye nagari buusi nutti. Garaa keessa waraabessa hidhamee jira.
Badeka. Abet moya. Amma telefoon jettee baasaarti. Maani kun? Bada. Dachee kana isa jisa nyaadhu sila. Mee taa'ime. Qoyina. ያገኛችሁ ዝም ብላችሁ ያገኛችሁ መብላት ይኸው ምን መሰለ ይኸው መንዲ ምን መሰለ መንዲ አንፈልግም። ይሄ መንዲ ነው ሰዎች ጋይስ። ይሄ መንዲ ነው። መንዲ ቢዲ kun mandi mandi no ፋሌክት ወሬ መንዲ dhageessa miti kana ati ofiitti na nyaadhu ምግባት አበሉ ይሄንን ጭንቅላትሽ ላይ አስቀምጪው እኛ ኩሽና ሄደን ያስቀመጥሽውን እናወጣዋለን አብዳቸው እንደና Ani asirratti Sayiduun baay'ee na aarsi maaliif yoo jettanii ofiillee egaa sila of tuffachiisiise sila of dafarsiisiise wanta ta'eef jennaan keessumaa mana isaa jiru kanaaf yookaan bira ta'uyyuu hin danda'a. Akka isaan jarri hawwiidhaa fi ayyuun yookaan gadi ba'an yookaan bakka tokko akka isaan nagan gochuu ni danda'a ture jechuudha. Keessumaan kun iyyuu borii isa taazaba. Isa yoo ta'e miidiyaa irratti akkuma argaa jirrudha. Yeroo duukaa isaan kabajaa hin qabanii fi inni isaan kabajaa isaanii hin kabajaniif haati mana hundinuu jechuudha. Haa ta'u imaanumti kun iyyuu Engada kamitti godhataa turte jechuudha. Garuu hammoo kun gaarii miti. Inni mataan isaa of kabachisiisee akka abbaa manaaf godhe bareeda jechuudha. Amma jarri warri dhalaan akka abbaa manaa ta'anii inni immoo akka haadha manaa jechuudha. Kun ta'uu hin qabu ture inni mataan isaa of kabachisiisuun barbaachisaadha. Funya mureen tuni funya muree fi xaasaan tun amma nama narroosini si gubdi jedheen atu isin geettu amallisi maashaallah ani si jibbaa fuudhulle dirqii fuudhulle naataate mucoo amala qabdi itudha maani amalan beeku itudha mucoo ana amalan beeku beetu na isin akkataati bar isinirra naataate isinirra laali kabajaa warra baadiyyaa san qabdi gajjettee ol jettee nyaata naa gootee hirribaa na kaastee na nyaachisti si galee uffata kee namichee qaamaa si duquu nama naan jedhu isin ishiini qabbanooftu akka teessanii cal'itee intarneet tiktook ilaalaa ciistuu miti mucoon itudha si galee itudha akka qorrisiisu na beeka Ifoonaa godhaa malee hayyuu yeroo baay'ee akka nama walitti of ilaalu hin barbaade jechuudha. Amma isheens ta'e ofii funyaana qabaattu intalli sun immoo imaanii funyaana dhabdu jechuudha. Kanaan ifaa tuquu hin qabdu. Maaliif Sayidoon jaalata jechuudha. Funyaan muraasa taatu waan barbaadde taatu inni jaalata jira waan ta'eef jennaan intala kana jibbuu hin danda'u deebisee hiikuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ayyuu mataan ishee ofumaati. Keessumaa keessattuu fakkeenyaaf Sayidoomaaf ishee qofaattuu wanta kana dhagaatee bareeda. Amma miidiyaa irratti nagarraa akkasuma daawwattoota hundi isaanii ni argu jechuudha. Kana jechuun ammoo ayyuu mataan ishee namoonni illee ishee taazzabu akka isheen harraban nama cabsitu fa'aa nama hamtuutti ishee fudhatu jechuudha. Garuu mucaan inaaffaa ni qabdi. Inaaffaa yoo ta'an iyyuu mataan kun qabna hundi keenya iyyuu ni qabna jechuudha. Inaaffaa qabdi garuu ammoo yeroo dubbattu hin ilaallattu jechuudha. Kanaaf utuu waan akkasii fa'aa dhiistee waan akkasii xiqqaa kanaaf naannoo dhiistee bakka inni hajaallattusi hajibbusi gaarii godhuuf gadheessaa godhuusii fi jireenya ishee qofatu jiraatte itti bareeda jechuudha. Maaliif isheen iyyuu masaanuu irratti deemte waan ta'eef inni kun immoo mallee deebisee Sayidoon immoo masaanuu irratti fudhachuu danda'uu qabdi. Ani amma laal ani waa'ee jaartii sadaffaa akka fuudha. Anuu laal anuu intal biraandii ani biraandii uffadha beekta. Biraandii uffata. Kana beektaa? Yeelloo gubda. Kana humaaniirii kana maal godha? Kum soddoma olitti baase. Beektee? Kan ofirraa buqqisee si kennuu nan danda'a. Maal godhuuf? Gurguratta. Gishiraa kan kee maaltu narraa bita? Maal gijira? Mee laal warri sitti himamu namni sitti himamu kun meeqaan akka bitamu? Kun meeqaan? Hin bitta akka bittu ni beeka. Gatii isaa wallaaleetii miti. Garuu gishiraa ati lafarraa harkistee fi ati uffatte maalirraa godhan? Kanarraaf immoo ganaa isa gurguree birri isaatiif kiisii kaadhaan. Birri gishiraa kana. Haraa manatti hin ta'u. Maal ani iPhone kanallee sifan kennuu barbaada. iPhone isa kenna. iPhone ichaas gurgurattee hamma 50 sifan kenna kanarraa fi hawwitu gubee. iPhone kana malaqee nuti hin bitte. Kiyyaatiin ka. Keetiin bitte. Eessaa ka fidde?